السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا جالتمتوتا هرفتوتا abdus oro jala targamtanu harra odo hara isini qabanne dufne jirra odun kun ismaali jechun keessan inoolu Dr. Abiy Ahmed waa'ee isaa yeddoo kana social media irratti deddeemaa jiru kana qulqulleeffachuudhaaf asiifachi oddeen nuti hin lixin hin jiru hundi keessanuu waan kana dhaga'uudhaaf abdiidhaan akkasin eegdanu abdii qabna Dr. Abiy Ahmed dhibbaan dhibbatti nagaa isaanii akka ta'an nama itti dhiyaatanu nama isaanii wajjinii wal qunnamtii qaburraa qulqulleeffannee jirra jechuudha. Wanta kana hawwii kan keenya nama hundaati yeroo kanatti akka Dr. Abiy waa ta'anu akka hin barbaanne hundi keessanuu warri siyaasni galuuf ni beektu jennee abdanna. Baay'een ijoolleedhaa garuu hubannoo kana kan hin qabne Dr. Abiy otuu du'ee jedhanii suuraa adda addaa shooppii gochuudhaan Dr. Abiy akka du'u kan barbaadanu baay'ee argaa turre. Garuu dubbiin siyaasa kan Oromootiif miidhaa guddaa qabamoo bu'aa qaba kan jedhu irratti baay'een keenya haasa'aa turre. Har'a garuu waan kana mirkaneeffannee isiniin ga'uun keenya akka isin burjaajoftanii waan kana shakkii keessa galtanii sammuun isin hin jeeqamnee fi hundi keessanuu warri jaallattanus warri jibbitanus dhugaa amanaati fudhaa. Dr. Abiy nagaa isaanii jiru hojii idilee dhumarra jiru. Waan social media irratti amma sa'atii kanatti bahuun hin barbaachifneef social media irraa badan malee nagaa isaaniiti. Garuu rakkoo siyaasaatiin dhiibbaan guddaan akka uumamee jiru dhibbaan dhibbatti mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Karaa hundaanuyyuu faawundeeshinii warri Amaaraa qopheessanii milishaa naannoo Amaaraa hidhachiisanii waa meeqaan humna adda addaatiin wal jabeessaa kan jiranu karaa ikonoomii waan adda addaatiin humna hunda jabeeffatanii fonqolcha gaggeessuudhaaf akka jarri deemaa jiran dhibbaan dhibbatti irra gahamee jira. Warri naannoo Amaaraadhaa Abininii fi Ezeemaan warrumti masaraa mootummaa keessaa badhaadhinni yookiin biltsiginnaan naannoo Amaaraatiif Abin waliin ta'uudhaan uummata isaanii harka wayyaa jalaatiin hidhachiisaa jiru waan ta'eef Abiy yeroo kanatti danqaa hamaa keessa jira malee karaa lubbuutiin rakkoon isarra gahe hin jiru. Karaa lubbuutiin lubbuudhaan nagaadhaan jira. Garuu siyaasaan danqamee jira. Yeroon kun yeroo af deebi'anii Oromoo dhiifama gaafatanii Oromoon tokko ta'anu keessa jira malee uummanni sun isaa wajjiniin masaraa keessatti harka rukutaa garuu Abiniin harka wayyaa jalaatiin hidhachiisanii dheengadda argitaniitu namichicha Mokonnin Kabbadee jedhanu Ameerikaa taa'ee Jawaariin ajjeesu malee jedhaa jiru. Amma biyya galee birrii miiliyoona tokko tuqaa meeqaan uummata naannoo Amaaraa hidhachiisaa jira jechuudha. Argaa jirtu hundi keessanuu. Iskindar Naggaa maqaadhaa hidhaa jira malee Baalaadaraa kan jedhuun Finfinnee keessatti akka jiru Finfinnee dhuunfatanii aangoo waa hunda harka erga galfatanii booda fonqolcha mootummaa kana irratti Abiyyiin ajjeesuu danda'u. Gizee hundoo jedhanii walitti himaa jiru. Yoo ta'e erga wanta kana hunda mijeeffatanii booda wanti kun ta'uudhaaf ni mala jedhamee eegama malee ammaaf Dr. Abiy akka nagaa qabu dhibbaan dhibbatti isiniif mirkaneessuu barbaanna jechuudha. Hundi keessanuu burjaajoftanii Abiy du'ee jira Abiy maali jettanii hin shakkina amanaa fudhaa. Garuu tokkummaan keenya yeroo kan caala amma nu barbaachisa dhibbaan dhibbatti. Maaliif namni tokkummaa hin qabne diigamaan sabni tokkummaa hin qabne injifatamaan. Oromoon garuu amma diigamee jira dhibbaan dhibbatti isinitti himaan. Oromoon isa durii caala amma diigamee jira. Waan isa diigis hundi keessanuyyuu ofirraa baruu qabdu. Amboon ergasii handhuura qabsoo Oromoo taate har'a waan ittiin jarrafaan cufan hin beektan. Uummanni akka jiru wal qoqqoodee jira. Jimmaan akkas, Iluun akkas, Harargeen akkas jedhee wal himachuudhaan ala uummanni qabsoo dhiisee jira dhibbaan dhibbatti jala burree isinitti hima. Yoo Oromoon tokko ta'e qabsoo isaatti deebi'ee waan jarri amma deemtu sirna Minilik sana nurratti deebisuudhaaf jarri halkanii guyyaa hojjetaa jirtu kana ofirraa qolachuu hin dandeenyu ta'e ammas gabrummaa gadda waggaa 500 nurraa cabeera jennee ilaalchaa turre isa kan wayyaanee sana caalaa isa durii isa kan Minilik sana nutti deebi'aa jira jechuudha. Jabaadhaatii fala tokko barbaadaa wal ijaaraa tokkummaa keessan jabeeffadhaa siyaasa paartiidhaan wal qooduu dhiisa yaa ummata aangoo irra jirtanoo. Biltsiginnaan yookiin badhaadhinni naannoo Oromiyaadhaa akkuma warra kaanii uummata keessan hidhachiisaa harka wayyaa jalaatiin shaneedha jettanii halkanii guyyaa abaa'oo shanee jettanii arrabsaan oolinaa. Abaa'oo shaneedha jettanii halkanii guyyaa arrabsaa hin oolinaa. Jarri wal hidhachiisanii tokkummaadhaan wajjiniin hojjetaa jiru. Isinoo maalirra jirtu arrabsaa ooltuu girrisaa shanee jechuun bu'aa isiniif hin qabu. Booda ni gaabbitu.
kanaaf nuti nama abiyyiin ergasii namni hamma keenyaa jibbuun jiru garuu yeroo kanatti dhiibbaa siyaasaa inni nurraan ga'uuf du'a isaa hin barbaannu innee halkanii guyyaa iyyaa jirra. Tokkummaan nu barbaachisa. Abiyyi yoo hammamuu jibbaa irraa qabaanne dhiibbaa inni siyaasa Oromoo irraan gahu yeroo ammaa ilaaluudhaan Oromoodha waan ta'eef maqaa Oromootiin achi jira waan ta'eef miidhaan isarra gahu Oromoo irra akka gahutti ilaalla. Abiyyi akka yeroo kanatti marfeen isa waraantu hin feenu nuti. Yoo illee hammam badii qabaate kan adabachuu danda'u Oromoon adabachuu gumaa irraa kaffalachuudhaaf Oromootuyyuu gahee qaba malee warri kaan ajjeesanii warri kaan maal jedhanii gumaa nuu baasuu hin danda'an. Dhugaan isin jedha warri kaan gumaa nuu baasuun bu'aa nuuf hin qabu. Ofii keenyaaf irraa kaffalanna yoo badiisaa ta'e nutu adabata. Yoo ajjeesuu ta'e illee Oromoon utuu ajjeesee maqaa qaba. Oromootu ajjeesee gumaa baafate Oromootu ittaaree jira ilmasaa jedhama malee warra kaantu ajjeesee qobaasaatti Oromoon isa hubachuu dhabee isa gatee jennaan masaraa keessatti ajjeesanii ofii aangoo qabatan jechuun Oromoodhaaf bara baraan qaanyiidha. Maqaa Oromootiin achi jira waan ta'eef otuu Oromoon itti duuluu jarri kaan ajjeesanii ofii jiraatii aangoo dhuunfatan gaafa jedhamu sheemiidha nama saalfachiisa. Oromoon ilma ofii hin adabata hin gorfata waan barbaade itti gochuu danda'a. Maqaa Oromootiin bakka sana bu'ee jira waan ta'eef hayyoota keenyaafis inni aangoo irra jiraachuun hammammuu ta'u hamilee guddaadha. Isatu hidhee isatu hiikuu danda'a. Dhugaa isiniin jedha. Abiyyi yoo du'e warri amma asara 4 kiiloo keessatti abiyyiin ajjeese kun mana hidhaa keessatti Jawaariif hayyoota keenya harka irra nuu qaba yookiin hin ajjeesu jettanii hin yaadina. Namni abiyyiin 4 kiiloo keessatti ajjeese Jawaariin mana hidhaa keessatti ajjeesuun itti ulfaatu. Sanuu immoo Jawaariin irra sodaatu abiyyi irra jarri. Jawaariin dhabamsiisuu barbaadu. Maaliif Jawaari yoo mana hidhaatii bahee jaraaf akka hin rafne waan beekanuudhaaf. Jawaar jabaa waan ta'eef ni sodaatu. Halkanii guyyaa Jawaariin dhabamsiisuu barbaadaa turan hin danda'amneef har'a erga abiyyiin dhabamsiisanii immoo Jawaariin harka duwwaatti argatanii mana duwwaa keessatti mana hidhaa keessatti argatanii hin dhabamsiisanuu yoo naan jettan ofii keessaniif dogongortanii jirtu. Ofii keessaniif dogongortanii jirtu. Kanaafuyyuu dogongora akkasii keessaa bahaatii ilaalcha siyaasa keessan bal'isaatii abiyyi jiraatee badii isaatiif itti gaafatamee ummata Oromoo miidhe kanaaf gumaallee kaffalee yoo dhiifama gaafachuu ta'e dhiifama gaafate yoo badii isaaf itti gaafatamuu ta'e badii isaaf itti gaafatame hayyoota keenya hidhaan nuu hiikuutu furmaata malee haduu naaf xeenyaan nuuf ajjeeftu baga du'e jettanii hin gammadinaa irra deddeebiin baga lubbuudhaan jiraate jira har'allee jira warri kaleessa boosanii waan inni du'e jedhaa jirtan hin boo'inaa abiyyi lubbuudhaan jira akkasin isiniin jedhaa galatoomaati hundi keessan iyyuu nagaan keessan isiniif baay'atu waliif sheer godhaa ulfaadhaa.